jaaladhe rakkoon qabu naa kassasu hoo barbaade nu haasisu mana kiyya dhufe mana koo galee viidiyoo sun argin na waraabee gadhiisee miti ganaanu nan kassasa. Ay carraa yaasu ay carraa kee yaasu. Kassasee iyyuu isatu mana namaa dhufe itti seenee bakka ani jirreetti dhalaa qabatee dhufe jaartii namaatiin gacciisii hodduu sukkuma hodduurra tumee qabattoo nan bise jedhee inni akka yaada isaatti waan viidiyoo dalagachuu barbaade garuu waan hin taane isa mudate. Mallaqa waan hin qabneef rakkoon hin jiru. Silaa Sumaayyaan sin barbaadu nan barbaadin si biratti hin deebi'u ana barbaaduuf hin dhamayini akka na bira hin geenye sin jettee jirtimi kanaaf mana ishii maqaa kootiin dabarsitaa jechuudha. Sumaayaa guyyaa amata sadii miti guyyaa 15 keessa kutuu dandeechu. Guyyaa 15 keessatti? Ani guyyaa 15 keessatti kutaa ati warasta. Ani du'a. Ati hoo? Ani fudhadhaa kamanichi. Maal na yaadde silaati? Ani waa takka si yaadee miti laal. Namni anaaf si torbee kana keessa wal lollee turreemi amma araaramne waliin haasaa jirra akka nama guddaatti waan ta'u hin beeku borduu dandeenya waan ta'u hin beeku ati duu dandeecha ani duu hin danda'a beektee miti kanaaf ijoolleetu jira garaatti baachuu hin danda'a ijoollee kee wannanti guddisu mana naa bituu qabda. Ati amma guyyaa 15 keessatti ati duu dandeettaa gaafa ati duute amma na warasaatti. Ana qofa duu danda'a ati duu hin dandeettu? Akkoo isa duu hin danda'a waan iduu immoo fudhataati. infurataat maal hudha kamiin anyoom ani Said. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horta daawwattoota keenya akkam jirtan bakka jirtan nageenyi si wajjin haa jiraatu jechaa guyyaa irraa mee salaamat gaafadha. Akkam jirtu hordoftootaa fi daawwattoota keenya bakka jirtanitti nagaan keenya isin akka qabu jechaa hadda kanaa fi Saidoon araaramnee waliin jirra. Mee salaamat gaafadha. Warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayya qabdanitti jechaa hordoftoonni Saidoo Adaamaatu akkam jirtanitti jechaa bakka jirtanitti nageenya keenya isin akka qabu jechaa. Keessumaa kenna badhaasa akkuma argitan Direedoo ana wajjin ture Sumayyaa barbaachi ture miskiinni kiyya dhufee Ayyuu pirankii gochuu deema ay baguma ilkaan kee rabbi si baase yaasuu ilkaan cabe bakka wallahi ana kana irraan ayna Sumayyaa Ayyuun akkana nama gootin ayna Ayyuun dhuguma maraa in beektu ati yuutuubii tolchite ati viidiyoo tolchite laatu na fakkaate waa hundaaf hordoftoota daawwattoota keenya waan Ayyuun isa goote liinkii jala isiniif kaaya yuutuubii isaatirra jira Direedoo irraa ka'ee dhufe wanti inni dhufeef Direedoo Sumayyaa barbaacha ana wajjin ture garuu achiin daa'ima biddeenaa barbaada jedheenit qorsoomaaf nama barbaade daa'ima biddeenaa san inni naaf fide dhufe milikitaan bakka mana kiyyaa itti himet bakka akkanaa dhaqi suuqallee bakka akkanaa dhaqiitti mana kiyyaas gaafadhu jedheenit inni kaameeraa dho'ifatee daa'ima dho'isee baajaajii keessatti Ayyuuti pirankii gochuu seene amma hin jiru. Beekamti akkana nama godha bara ammaan saabuna bichaan nama saabuna kadhee huccuu ta'an bishaan irraa dhabdee jira dirratti. Gurra mootii na jira dilammaan tana. Agamatti isa jira. Rabbi si abaasu. Ani Saidoo kiyya. Maaltu jira deema ani ilaali abbaan namni abbaan fedhu dhufee Ayyuu karaa gubbaa arganii bakka weetii arganii ofiitti dhufanii gaafatanii ana rakkoo keessa naqina. Eenyu pirankii naa godhisin jedhi. Osoo sibiiloo itti si dhooftee yookaan asiidoo isin na itti fuudhatte. Piraankiin akkanaan dalagama viidiyoo isaa ilaaltanii jirtan jedhee yaada. Said amma laal namni hunduu Ayyuu maraattuudha Ayyuu maayidha jedhuuti. Ofiif isaan namni hoos tuttuqee hin dhiista ofirraa callistaa. Namatu kan rakkoodha. Ka Yaasiin illee ammaati Yaasiin illee wal lolchiste Yaasiin maaliif akkas goote? Hedduu wanti nagette. Yaasiin hedduu karadhee jaarsummallee maanguddoo itti argee ture. Ilkaan cabee na jalallee kaasuu na jalaa dubbatu dide. Viidiyoolee gadi dhiisin jedhee kadhataa ture. Waan hin taane gadhiifame. Yaasuu ilkaan irraa maankashkashaa buna ittiin akka yaanii sibiilaan dhooftee ilkaan irraa cabsite Ayyuun. Ani ilkaan cabsa jedhee yaadeeti miti. Garuu ni saalfatu jaartii abbaa manaa qabdu dhufee dhadhaa fi baalzinii qabatee dhufee sukkuma jedha. Sukkuma jedha. Sirriitu daabbaa sirriitti dhahee kafana baas itoo sukkuma dhunaan jedhama. Baafadhu kootu ciisisi sukkuma hin sukkumamtaan anjaa. Baafadhu ciisi. Innaa maal jechuudha. Viidiyoo irraa mureeti malee viidiyoo irraa muree kan biraa dheesse malee ani aaree asii ka'ee akkas jedhu baasi qullaa kee baasitoo si sukkuma naan jedhe. Eessa? Hudduu kee. Hudduu sukkuma jedhe? Ayyaa suuskee. Kata ani garuu afaan isaa cuubbise. Baafadhu ciisi hudduu sukkuma jedhe? Ani garuu afaan isaa cuubbise jedhe. Inni yoona viidiyoo dalagachuu yaade kasaara gale ilkaan isaa wayii miskiina. Bari ilkaan isaa jabaa ture. Ilkaan jajjabaa ture. Bala. Akka birraa cabe haraam wallahi. Durallee ilkaan isaa akkana alatti yaa'ee ture. Bin jedhama waan akkanaa dhiisatu dubbii akkanaa dhiisatu.
Qaba akkanatti dhawu gara keessaatti. Ayi amma na jala dubbatu. Shakaan godheef gara keessaa seensise. Nu amma si kasa siisisuu deema. Amma jaartiyyuu na argata. Siisisuu deema argatam. Nanis sisu maaf na siisa maaliif dhufee viidiyoo na waraabe maaliif jaartii namaa bira dhufee sisu kuma naan jedhe. Anu na saala dhahee rakkoon qabu na akkasaas hoo barbaade nu haa sisu. Mana kiyya dhufee mana koo galee viidiyoo sun argin na waraabee gadhiisee miti ganaanu na akkasaas. Ay carraa yaasu ay carraa kee yaasu. Maal qaba osoo ati viidiyoo waraabdu itti dhiiste maal qaba? Viidiyoo jettu osoo dhiise bareeda ture. Ammas badiin osoo kasa seeyyuu isatu mana namaa dhufe itti seenee bakka ani jirreetti dhalaa qabatee dhufe jaartii namaatiin gacciisii hudduu sukkuma huddurra tumee qabattoo nan bise jedhee inni akka yaada isaatti waan viidiyoo dalagachuu barbaade garuu waan hin taane isa mudate yeroo viidiyoo dalagachuu adeemtan rakkoo namarra ga'u bal'isaati yaadaa deema. Anuu viidiyoo dalagu irraa rakkoon kun hundi naggee firaankii dalagee kunoo kana hunda naqee ilmaan tiin dhabsiise. Inni immoo ilkaan isaa dhabe. Osoo ilmaan tiin yana bira Sumaayyaan qabattee baddeeni yaasuun ilkaan dhabe. Kan keessan baadhiis rabbi si baase. Osoo waan biraati si dhoftee jiraatti akkam taata. Kanaafuu har'a kanaaf hin dhufne asumaan badhaasan Dirreedoo har'aa ka'ee dhufee deemas naaf dhufe galatoomii. Dirreedoo adeen gaddoon ala garreef deema barbaadee ture anis atantamaan as deebi'ee deema maatirraa kaboo jira jedheetiin baadiyyaa keessaa na baasee dhufe Harar keessaa baaste maas. Akkasii bareeda galatoomii jechuu barbaada asumaan isas na jajjabeessa yuutuubii qaba. Liinkii jala isiniif kaa'ee jira. Liinkii waan Ayyuun isa goote liinkii jala isiniif kaa'aa sabskiraayib godhaafi chaanaala isaa. Isallee gara Dirreedoo gaggeessaa har'an galtamu wanteetti. Ayyee. Akka isin jenna amma gara dhimma keenyatti yeroo deemnu dhimmi keenya maali? Obboleessi Ayyuu viidiyoo irraa waraabne malee waa hedduu hojjinaasaa turre. Kanaaf kaameeraa fuulduratti waa jechuu barbaade Sumaayyaallee dhaamuu barbaade. Ayyuulleen waa jechaa jirti. Ayyuullee gaafachuu barbaade maal gaafadhaa? Obboleessi waan hin taane haasaa ture. Kanaaf Ayyuu wanni gaafachuu barbaade maatii keessatti maal jettee cinqaa jirta? Kun hunduu sirraa dhufe malee maatiin kee lafaa kaasanii itti fidde. Akka jeen cinqin kana beeku qaba. Waan maalin jeen cinqaanis jalqaba. Maal jeen cinqaan ati gaafa Gondar deemtee iddoo biraa deemtee gaafa ishee barbaaddu ati harkatti waa takka hin qabdu. Akkanatti mana kiraa keessa 40,000 kafalaa jiraattaa. Gaafa ati inni hin jirre akkanatti rakkachaa jirtaa. Maal qaba mana maqaa keetiin osoo bitattee maaf afaan kee bantee teessaa. Gaafa akkanatti gaaf kaan oolollu bay hosin jedhu harkatti waan hin qabneefi osoo haa qabaatte si kabajaa wal kabajju waliin jiraattu jaalalaanii naan jedhan. Anis immoo kanaan dura sitti meen jira. Maqaa kootiin waan takka hin barbaada naabiti qabeenyaan barbaada. Maqaa kootiin waan takka ittiin hin jirtu gaafa ati bakka wayii deemtu mana kiraa fidi jettee gaafa guyyaan hin gahin guyyaan osoo hin gahin waa takka osoo hin jedhin ariifattee natti dhufti. Kana hundatti haara. Ati kana nu battuu Said. Kana hunda ati maatii kan keessu ta'e kasi cinqaa jiru akka yaada kiyyaatti situuyyuu maatii cinqaa jira immoo hunda. Amma obboleessi koo maal sin jedhe? Inni maal jedhaa maatii jetteen jedha kan inni. Maal sin jedhe? Maatii jetteen naan jedhe maatii amma jechaa jirtu kana. Atiin kuni mucoo tana fuutee ijoollee dhalle itti taphataa jirta. Gaaf kana akkana goota gaaf kana akkana goota isiin amma mana kiraa keessa jirti. Dheengadda isiin uffata fudhachuu dhufe jennaan nahiik jennaan deem jettee ari'uu deemta feestala qullaan. Waan akkana hin dalaguuti dirqama mucayyoof mana bituufii qabda maqaa isiitiin waa jiraatu. Maqaa keetiin osoo hin ta'in maqaa isiitiin dhuunfatti jaartii tantee taaniif Adaamaa kana keessa Sumaayyaaf mana biteefii qabda. Dirqama Ayyuullee mana bituufii qabda naan jedhe. Kana hunda situ godhaa jira malee isaanii miti. Isaanis indee ilaalu maatii waa ilaalama. Kana hunda sillee hirgiitii tantee ta'e gaddaa jinnii santu si gorsaa jira. Ani ishee wajjin hirgiyaa duraan yeroo daa'imummaa bakka. Yeruma kana argitee viidiyoo ilaaltee naa bilbiltee yeroo na tumtu bilbiltee malee wallollee ture. Maraattu isii fa'aa si gorsaa jira nama si gorsaa jira malee ati akkas duraan waan akkana yaadaan turre. Si galee kanaaf amma dhageetta inni mana bitiif jedhama. Akkasuma yaabittetti jara lamaa wal qixxeessichaa jira. Kanaafuu siitu gorsaa waan akkana dhaabisi jechuufi. Kanaaf ani dirqama naa bituu qabda. Utuu. Gaafa Gondar deemtu sanu faanuu si qabdee osoo akka si goote ani asitti hafe jechuu miti karaa irratti bahe kadhadhe jechuu miti. Maa kadhattare? 40,000 fideen kafalama. Maatii qabda. Maal jechuu maatii biratti jaarsi osoo hin qabu mana osoo hin qabu maal gochaan maatii biratti deebi'a maatii wajjin bar sababa keetiin
wallolee adda ba'e. YouTube ni qabdami. Beektaami kana YouTube yoo qabaadde. Manna guddaa irraa argattami baatitti. Kan keetirraa baatitti 50 ol 70 ol hanga 100 ni argatte mana argatte. Maal anis ati Kiraa manaa kafaluu dhabdasan. isa iyyuu kan dalagu ho'aati jirtu malee ani waa'ee YouTube wannan beeku maaltu jira. Ho'aati jirtu dalaga. Eewa. Beektee isa iyyuu kan dalagu. Yoo ani jiraatiin isa dhabame isa iddoo ittiin dalagu. Maaliif akkas jee dalagaan indee sirratti ni qarshii harkadhaa waan ati duteef. Ani amma waa biraan fadhu naabiti. Qabeenyaan barbaada. Mana maqaa kootiin naabiti osoo ati waa takka illee taate isan qaba beeyans ijoollee koon itti guddifadha. Beektee miti? Ana amma dhagee taa'ayyuu sila mana si bitaa beektaa? Sila waan si hin binneef dheengadda akkuma argitu amma Sumaayaa barbaachisu olii gaddee mallaqa guddaa fitaa jira takka jedhu. Lammaffaa real estate bitee jiraami? Real estate bitee sun maqaa kiyyaan jiraami reema? Sumaayaa asitti bitullee real estate bitee sun waggaa takkaaf baatii shanitti yookaan waggaa lama sadii tanatti dhumatti. Obsinee kiraa manaan amma kafalaa jiraami? Rabbi aga sanis lubbuun naa tursiisu gaaf manattiin sun dhumate real estate sanitti kaanee seenna makka. Achi seenna achi galtaa jechuudha. Ani hin beeku. Ani ilaala akkasitti seenuun barbaadu. Ayin ta'uu maal hoonaa naan jette immoo miliyoona 3 akkaawuntii kiyyatti naan naqe. Bar birriin qabu sin jedhee ayyuun. Osoo birrii qabaadhe maal godha kan hundaasa. Waan birriin qabneef real estate ammallee baatee irra waan kafaluuf suuqii illee wajjin bitee miti ree suuqii fi mana real estate wajjin bitisan dirqama walitti lachuu kafaluu na barbaachisa. Amma birrii kanneen baatee irra manas kafalaa jira. Birrii harkaa fixe malee silaasii bitaa beektaa. Suuqii illee bite wanti illee bite mana lachuu baatee irraa kafala. Si galee? Kanaafuu obsiis jedha. Maallaqa hin qabdu? Maallaqa qabu. Maallaqa waan hin qabneef rakkoon hin jiru. Silaa Sumaayyaan sin barbaadu, nan barbaadin, si biratti hin deebi'u, ana barbaaduuf hin dhamayin, akka na bira hin geenye. Sin jettee jirtimi? Kanaaf mana ishii maqaa kootiin dabarsitaa jechuudha. Ka Sumaayaa? Maal jechuu ayyuu? Akkamitti mana Sumaayaa akka maqaa keetiin silaa ishiin hin jirtu kaa hin jirtu maalirraa gootiree anaaf dabarsita. Beektaa ayyuu manni Sumaayaa ani Sumaayaan waggaa 10 wajjin dalanetti mallaqa isii wajjin walitti qabanneen isiif bitame. Sumaayaa waggaa dheeraa wajjin dalanetti mallaqa walitti qabneen Sumaayaaf bitame manni sun. Si galee? Asillee immoo waggaa dheeraa wajjin jiraannee ilmaan eega horte booda wajjin dalanetti mallaqa walitti kuufanneen yoo siif bitame irra bareedaadha beektaa. Anama mallaqa hin qabu mana Sumaayaa immoo abadan si jijjiiruu hin danda'u. Sittimu? Ati fi Sumaayaa waliin umrii dheeraa waliin jiraatanii yeroo baay'ee waliin jiraatanii maallaqa kana kuufatanii mana kana bitattan. Haa ta'u mana kana maqaa kootiin gootaa ani waadaan si gala abadan waliin hojjannee dalagnee maallaqa arganneen mana tokkoo miti mana lama binnaaf. Sumaayaa moo? Waan akka yaaddee promise. Sani amma garuu ayyuu hin danda'amu. Akkam go'ee mana Sumaayaa si wanti jedhee maqaa keessa. Ani immoo harka qullaa taa'uun barbaadu. Waggaa 3 turree waliin dalagnee hojjannee hin arganna. Ati bar guyyaa 3 jiraachuu baachuu dandeecha. Maal waan qabda jira guyyaa 3. Maali si qaban? Ani bar gaafaati waa takka taate viidiyoo Sumaayaan hojjettu sanitti agarsiisee kinooti ishin irraa deemtee jirti mana bitee fi ishin irraa deemtee jirti. Ani haadha manaa lammaffaa isaati qabeenyi kun na barbaachisa naa kenna jedhee bar fudhachuu nan danda'a bar. Warasuuf moo? Ka. Suni waan du'e mire. Maarree ati guyyaa 3 jiraachuu baachuu dandeessa. Guyyaa amata 3 miti guyyaa 15 keessa kutuu dandeessa. Guyyaa 15 keessatti? Ani guyyaa 10 keessatti kutaa ati warasta. Ani du'a. Ati hoo? Ani fudhadhaa kamani. Maal na yaadde silaati? Ani waa takka si yaadee miti laal. Namni anaaf si torbee kana keessa wal lollee turreemi amma araaramne waliin haasa'aa jirra akka nama guddaatti waan ta'u hin beeku borduu dandeenya waan taanu hin beeku ati duu dandeecha ani duu hin danda'a beektee miti kanaaf ijoolleetu jira garaatti baachuu hin danda'a ijoollee kee wanti guddisu mana naa bituu qabda. Ati amma guyyaa 15 keessatti ati duu dandeettaa gaafa ati duute amma na warasaa jetti. Ana qofa duu danda'a ati duu hin dandeettu? Akkoo isa duu hin danda'a. Maarree? Waan duu immoo hin fudhataati. In fudhataati. Maal fudha? Kamiin? Ani Said. Ayyuu. Ani mana nama amma summanni ka Sumayyaati. Sumayyaaf bitamee ka Sumayyaa maqaa kee jijjiiruu hin danda'amu. Si galee? Isiif amma ani fakki obsiiti waliin dalaneet yoo mallaqa tolchanii bareedaa arganne siif bita. Lakki Said. Ugaan sinjaa Said. Ugaa rabbi sinjaanii sin soobu. Waadaan siif gala. Moojjin dalagnee hojjannee hin binnaaf Sumayyaadhaaf mana tokko miti lama bita. Waa takka yaaddeen akka harreetti dalagnee
mana takkicha miti lama binnaaf. Dhugaa jettee? Amala kun sirreessa. Ani immoo laal wanti sirriitti na rakkisaa jiru maal akka ta'e beektaa? Akka maraattuu ta'u akka nama tumu akka bakka samuuna kana immoo ciqiciqii manni keessaa beekta. Amala koo akka sirreessoo barbaadde mana kiraa kana keessaa na baasi maqaa kootiin mana naa biti. Badhaasa waan jettaati. Inni amma akkasiin jettelleen gamta koo yoo laatte dhugaa fakkaata. Haqanii qabdi mucayyoon. Jechuun amma akkasii dubbatu hin ta'u. Dhugaadha amma. Haqanii qabdi bituu fi haqanii qabdi. Garuu kasuma jijjiiruun Gini Sumaayaa jiru kan tafanatti qofa qabu ulfaata. Naa bituun jedhe ani bari sayyuu dhiisee naa bitu. obsiti si bitaa jee kalaasa. Lakki yaasu Said. Kasumayyaa na Jijirii too akka harreetti dalagne hin binnaaf. Sumayyaa moo? Dhugaa jettaa? Dhugaas hin ja'a. Ino promise. Maqaa keetii tasi booda na Jijirii akka kamilla. Promise. Hayyee ka wanti goona. Laallee Sumayyaa himne yoo isin guyyaa irraa deebiin deebisin waan akkana barbaada kana naa godhi akkas naa godhi ijoollee teessii mul'isaanii araaramna kan itti taatanis ijoollee tiyya hedduu yaadde jira yoo isin deebiin naa deebistu har'a naan deebisin har'a guyyaa dhuma godheef yoo isin har'a deebiin naan deebisin boruma deebine si jijjiira kamaal godhe birriin qabu mana san si jijjiiretti wajjin darenet Sumayyaa kabira dafne binnaaf. boruma si jijjiira deebine mana illee laallee ayyee galatarraa jechuun waan godhu qabu miti ree boru jijjiiree fi yookaan mana achin tolchine wajjin darenet Sumayyaa dafne binnaaf. Galatoomii Said. Ulfaadhu galatoomii. Garuu egaa mana harka galfatteen booda laali amala jijjiiradhaa akkana ta'e. Waala hin jijjiirrannu kana bakka naa hin deemna boru deemnee waliin ilaallee bitanna. Dhugaa jetti. Hayyee kan hordoftoota daawwattoota keenya akkuma argitan Sumayyaa har'a sagalee waa hunda viidiyoolee ni maxxansa yoo isin deebisaa har'aan deebisin ta'umaatii har'a booda Sumayyaan kalaas ofii diddee mana isii dhuftee haa fudhattu barbaada maqaa isiitiin ka bitameef jira jechuudha ka yaadee isii jechuudha. Kaarta maqaa kiyyaan jira yoo isin didde boru Ayyuun ni jijjiira fi an maqaa kiyyaa riilisteetii manni ni jira Sumayyaa immoo gaaf duraa yoo isin tolettee kaaraa humtaate yoo san bitaaf jechuudha. Akkuma Ayyuun jettee Ayyuun shakkiteetti yookaan Sumayyaan si dhiistee kabiraatti deemu deemte yeroo deemti fa'aa si wajjin jiraattu umriin jiraattu ati maal gootaa taartee deetti. Ayyuulleen sodaatte guyyaa sadii yookaan guyyaa 15 du'uu hin dandeetteette mana tokkicha jecha na kuchiisurra yookaan ofiin ajjeesuu deemti waan gochuu hedduu hin beeku sanii jecha na ajjeestee mana warra seettee nam tokko qalbii hin beetanii bare waan xiqqishuu argadhee waan taane dalagaa akkas ta'urra nagee mana jijjiiree fi gaaf Sumayyaan dhufte suuta Sumayyaa bituu na wayya jechuudha. Ayyee boru si jira boru viidiyoo isin waraabne gadhiisna kaartaa baasee manallee Ayyuun mul'isee manni kana Sumayyaaf qopheeffee hunda mul'iseetiniin boru viidiyoo isiniif maxxansaa jechuudha deebii Sumayyaa irra eegee viidiyoo boru isiniif kan maxxansu ta'e jechuudha mana yeroo Ayyuu jijjiiru. Ayyee kama gochuu hin danda'u du'aa godhi yoo Sumayyaan har'a deebiin deebisin boru dirqama Ayyuuf mana jijjiirra jechuudha. Mana mara gachaadha akkam jettare. Wanti godhu danda'amu jiru rabbi. Sirriitti dhaatti kenna waan wajjin turtaniif galatooma sagantaan kenna kaarra dhufneef kana fakkaata kana mari'achuuf dhufne yaasullee nu araaramuu didee achuma deemnee dhiifama gaafadhume tolchitiin telefoonas kaasuu didee yaasuu didde silaayi ani si miidhuu barbaadeeti miti dhiifama guddaa hoo diddee immoo manumatti hoolaa bitee si gaafadha dhufee amma sanitti nagaa naa ture.